sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Amajjii 22 bara 2016 harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo. Kun qophii keenya kan Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Qophii keenya guyyaa har'aa kunoo eegallee jirra. Qophii har'aa keessatti oduulee Oromiyaa isin dhageessisna. Dachii fi daangaa Oromiyaa ilaalchisee labsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname qabanneerra. Walleeleen warraaqsaas jiru hanga xumura qophii keenyaatti unu faana turaa jenna. An hariiroo jargooti keessummeessuun isin faanan tura. Wayyaaneen wayita kufaatiin ishee ga'ee jiru kanatti ilmaan Tigraay 4,000 ol magaalaa Bishooftuu keessatti basaasummaaf afaan Oromoo leenjisaa jirti. Ilmaan Oromoo afaan Oromoo Tigroota kana hin barsiisnu jechuun fincila kaasan kan jedhu hangafa oduu keenyaati. Jaal tokkicha murteessaa oduu bal'inaan nu dhageessisa. Amma gara saattan isin dabarsa. Wayita wayyaaniif dhumaatiin geessetti lammiiwwan ishee qabsoo Oromoo dura dhaabuuf karoorfattee kaateetti. Kun odeessa keessa mootummaa fi hojjettoota mootummaatiin bahedha. Waan wayyaaniin dura kanatti gochuuf murteeffatte karaa hojjettoota isheen saaxilame keessaa inni guddaanii fi hojjettoonni saaxiluudhaan lammiin Oromoo martuu dhaga'uu qaba jedhaniiru. Lammiiwwan ishee kan ta'an kanneen Tigraay irraa dhufanii fi kanneen Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatan walumaa galatti ilmaan Tigree kan ta'an dargaggoonni 4,000 afaan Oromoo akka baratan murteeffamee jira. Barnoonni kun kan kennamu godinaalee naannoo Finfinnee fi magaalota keessatti akka ta'es saaxilameera. Kana filachuun isaanii maaliif akka ta'e ifa ta'uu baatus odeessi barsiistuun Oromoo taate tokko afaan Oromoo akka barsiistuuf magaalaa Bishooftuu irratti kanneen barataniif ramadamte hin barsiisu lammii koo irratti diina hin leenjisu jettee diddee hojii irraas guyyaa muraasa dura ari'amuu ishee keessa mootummaatiin icciitiin kun bahee saaxilamee jira. Namoonni afaan Oromoo barachuuf qindeeffaman kun namoonni 4,000 ilmaan Tigree qofaa ta'uun qabsoo Oromoo irratti duula gaggeessuuf akka ta'e nama hin mamsiisu. Kana hubachuun odeessi bahe kun uummata Oromoo akka qaqqabuu fi akka dubartii Oromoo kana dirqamni kun itti kennamee diduun akka dirqama ta'us lammiin Oromoo kamuu akka hubatuuf namni odeessa kennee yeroo dhiyootti fashalaa'uu akka qabu gabaasa godhe. Inni biraan harka harkaan mursiisuu fi saba biraa kanuma baratame Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatan afaan Oromoo baranis kanneen barreessuu fi dubbachuu danda'an qabsoo kana irraa dhaabuuf murteeffachaa akka jirtu odeessi saaxilee jira. Isaan kun hojii basaastummaa irratti bobbahaniiru. Hundeen wayyaanee yeroo ammaa kana akka raafamee jiru ifatti beekamee jira. Kanneenii fi sochii biroo wayyaaniin fuulleffattee kaatu irratti dammaqummaan akka hojjetamuu fi fashaleeffamuu deeggartoonni fi sabboontonni Oromoo qaama olaanaa mootummaa keessa hojjetan gabaasaa jiru. Oduu biraan ayyaana cuuphaan wal qabsiisuun uummanni fincila xumura garbummaa finiinsuun itti fufee jira. Ayyaana cuuphaa akka biyyattiitti kabajamaa jiru uummanni Oromoo gara fincilaa fi gaaffii abbaa biyyummaatti deebisuun Oromiyaa keessatti guutummaatti fincilli xumura garbummaa gaggeeffamaa jira. Godina addaa Buraayyuutti uummanni daandiitti bahuudhaan amajjii 20 bara 2015 guyyaa cuuphaa adda bilisummaa Oromoo nu haa bulchu gaachanni keenya waraana bilisummaa Oromoodha wayyaaneen kanaan booda nun bittu wayyaanee finjilbeeffannu barri bilisummaa gaheera mirga keenyaaf ni wareegamna jechuun dhaadannoo kana dhaga'uun humni waraana wayyaanee sodaatee gara dhufetti deebi'ee jiraachuunis barame. Dhaadannoo kaleessaa fi har'a godinaalee adda Oromiyaa magaalaa Finfinnee fi godinaalee Oromiyaa guutummaatti ayyaana kana wal qabsiisuudhaan gaggeessaa oolanii jiru. Uummanni Oromoo mootummaa wayyaanee akka hin barbaanne guutummaatti walii galeera. Shawaa kaabaa Salaaleetti daandiiwwan cufamanii turan. Wayyaanee daaraa irraa dhoofne, wayyaanee nama goone, wayyaanee beela baasne, har'a ijoollee keenya fixxe. Yaa wayyaanee yaa kadhattu maaliif biyya keetti hin galtu jechuun sirboonnii fi dhaadannoon garaagaraa guyyaa guutuu gaggeeffamaa oolaniiru. Naannoowwan garaagaraatti dargaggoonni hedduunis qabamanii jiru. Sirni ayyaana cuuphaas waraana wayyaaneetiin ugguramee jira. Sirna ayyaana cuuphaatiin wal qabatee mormii cimaa godhamee poolisiin federaalaa uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhate. Dhukaasii fi gaaziin nama boochisu illee uummata karaa nagaan sirna amantaa isaa hordofaa jiru irratti fudhatameera. Itti dabalees
Guyyaa kaleessaa mormii cimaa magaalaa Naqqamtee fi barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti finiinuu eegalee jiraachuun barame. Barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa nagaan mormii gaggeessuuf bahan irratti humnootni waraana mootummaa wayyaanee barattoota 11 irratti miidhaa hamaa geessisuun yeroo ammaa kana hospitaala Naqqamtee keessatti argamu. Dhaabasaa Fufaa Fifth Year Civil Engineering, Mirreessaa Shifarraa Da'oo, Pre-Engineering, Saaroon Baayisaa, Tolasaa Lataa Deessisaa, Taammanaa Taarraqany, Caalaa Odaa Burkuu, Fifth Year Civil Engineering, Yaasin Maalik, Boontuu Fiqaaduu Tulluu, Waaqtolee Bayyanaa, Goshuu Gabayyoo, Habtaamuu Balaay barattoonni hedduunis osoo yaalii hin argatin kallattiin gara mana hidhaatti fudhatamaniiru. Humni waraana shororkeessaa mootummaa wayyaanee Agaazii baha Wallaggaatti kan duraarra dabalamaa jira. Amajji 20 bara 2016 sagalee uummata ukkaamsuu kan amaleeffate. Mootummaa wayyaanee har'as aangoo isaatti fayyadamee fincila xumura garbummaa dhaamsuuf abdii osoo hin kutiin humna waraana hidhannoo guutuu uummata siivilii keessa bittimsuutti jira. Akkasuma magaalaa Naqqamtee keessatti amajji 18 bara 2016 asitti Agaaziin 400 ol akka dabalaman dubbatu keessa beektonni. Oduu wal fakkaatuun uummanni magaalaa Naqqamtee hiriira fincila xumura garbummaa guyyaa ayyaana cuuphaatiin sababeeffachuun itti fufanii oolan. Qeerroon magaalaa Naqqamtee hanga abbaan biyyummaa keenya mirkanaa'utti fincila xumura garbummaan keenya duuba hin deebi'u jechuun guyyaa kaleessaa kana fincila gaggeessaa oolanii jiru. Odeessi magaalaa Naqqamtee akka ibsutti magaalaa Naqqamtee naannoo kuusaa buna durii boor bakka naafxaa yookaan nook jedhamutti gobii sirbuudhaan hoo baala baddeessaa wayyaanee nurraa gaggeessaa hoo korma guduru Oromoon biyyan gurguru jecha dhaadannoo dhageessisaa wayyaanee abaaraa oolan. Loltoonni humna gabroonfataa Tigraayis humna isaa ilmaan shanan leeqaa irratti bobbaaseen boombii aara imimmaan nama boossisu irratti facaase. Jiraattonni magaalaa Naqqamtee yeroo ammaa kana humni waraanaa mana galma isaanii keessa humna waraanaatiin qabamanii akka gara mana hidhaatti guuramaa jiranis beekamee jira. Aanaa waamaa haagaloo ganda baataa kusaayetti ergamtuu wayyaanee kan ta'e Geetaawun Lammii guyyaa gaafa amajji 19 bara 2016 uummata fincila xumura garbummaa gaggeessaa ture nan tasgabbeessa jechuun deeme uummata mariisisaa tureen booda dhaadachuun uummata waan dorsiseef tarkaanfiin irratti fudhatamee jiraachuu qeerroon bakkichaa gabaase. Guyyaa sana uummata nagaa mirga isaaf falmuuf baheen shororkeessota jechuun waan maqaa xureesseef qeerroon naannoo sanaa isa dabalatee miidhagsaa tarreessaa kan jedhamu reebuun gandicharraa ari'ee baasee jedha gabaasaan keenya sagalee qeerroo bakkichaa. Haaluma wal fakkaatuun manneetiin barnoota aanicha keessaa ifaa waamaa sadarkaa tokkoffaa, mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Moxee fi Qophaayinaa baadiyyaa bakkeewwan hedduutti wiixata darbirraa kaasee hojii baruuf barsiisuu dhaabanii jiraachuun isaaniis barame. Dhuma irratti magaalaa Jaarsootti fincilli xumura garbummaa marsaa sadaffaan haala nama ajaa'ibuun dhohee jira. Barattoonni sadarkaa lammaffaa fi Qophaayinaa Jaarsoo qormaata hin fudhannu jechuun guyyaa qormaataa gara guyyaa mormiitti deebi'ee qormaanni osoo hin fudhatamin hafee jira. Barnoonni bilisummaa booda jechuun mormii jabaa irra jiru. Oduun keenya sagalee qeerroo guyyaa har'aa kanuma qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Dachii fi daangaa Oromiyaa ilaalchisee labsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname. Lafa qabeenyaa lafa jala jiru fi qilleensa Oromiyaa guutummaatti to'annoo uummata Oromoo jala galchuu qofaatu gaaffii uummata Oromoo deebisa. Habashooti afaan qawweetiin itti duulanii Oromoo lafa isaa irraa buqqisuun walii fi firoottan isaaniitti erga qoodanii booda uummata Oromoo iyyummaa fi wallaalummaa keessatti darbanii hojjisiifachuu lafaa fi dafqa isaatiin duroomuu kan eegalan jaarraa 14ffaa irraa yoo ta'e illee kan uummata Oromoo miliyoonatti herregamu dachii yookaan lafa isaa irraa buqqisee roobaa fi qabbana keessatti facaasuun kadhattuu fi waardiyyaa qe'ee abashootaa taasisee jiru akkasumas immoo jireenya maatilee Oromoo fi ilmaan isaa dhabamsiisee mootummaa Itoophiyaa yookaan wayyaanee ammaan kana Oromiyaa garboonfatee jirudha. Mootummaan Itoophiyaa yookaan wayyaaneen ammaan tana Oromiyaa garboonfattee jiru kun Tigraay akka mishoomtuuf Oromoo fi Oromiyaa hiyyoomuu qabdi imaammata jedhuun lafa Oromoo saamuu fi maqaa investimentii saamsisuu hojii dura godhatee gannoota 25 darbaniif irratti hojjechaa jira. Qotee bulaa Oromoo
kumoota hedduu irraa buqqisuun mootummaan Minilik, Haayila Sillaasee fi Dargiin magaalaa Finfinnee kan ijaaranii fi babal'isan hoggaa ta'u, mootummaan Itoophiyaa yookaan wayyaaneen ammaan tana Oromiyaa garboonfattee jirtus kan abbootiin isaanii armaan dura hojjetan daranuu itti fufuun qotee bulaa Oromoo miliyoona hedduu dachii yookaan lafa inni irraa nyaatu, dhugu, daara bahu, wallaanamu, ilmaan barsiifatu, irratti horii horsiifatu, mana ijaarratuuf waloru, akkasumas yeroo du'u irratti awwaalamuu fi madda jiruu fi jireenya isaa ta'e irraa buqqisee biyya abbaa isaa irratti hiyyummaa, beela, daara, dhukkuba, akkasumas jireenya salphinaa akka jiraatu taasifameera. Kana malees mootummaan kun dachii yookaan lafa Oromoo kukkutee qooduun fira ittiin bitatuu fi Oromoo irratti diina heddummeessuuf shirri inni hojjetuuf tattaafate seenaa garbummaa kamuu keessatti kan argamee fi dhagaamee hin beeknedha. Walumaa galatti akeeki mootummaa wayyaanee Tigiroota dureessaa fi uummata Oromoo hiyyeessa manaa fi obboruu Tigirootaa keessa hojjetu uumuudhaan uummati Oromoo kabajaa fi boonee jiraachuu bare hirkattuu Tigirootaa akka ta'u godhuudha. Har'aan tana uummati Oromoo gocha bineensummaa wayyaanee kanatti dammaqee wayyaanee ofirraa darbuun dachii yookaan lafa aangaa'onni TPLF saamanii fi saamsan safaree guutummaatti deebifachuuf jaarraa 16ffaa keessa yoo ta'e malee falmaa hadhooftuu seenaa uummata Oromoo keessatti argame hin beekne godhaa jira. Sochiin kunis gootummaa Oromoo kan deebisee haaromse qofaa osoo hin taane uummata Oromoo guutummaan guutumti tokkommeessee kokkee isaa waan qabeef dardarrii fi shamarran Oromoo abdii fi egeree Oromiyaa ta'an 200 ol ta'an erga ajjeefamanii 2300 ol erga itti madahanii 6000 ol erga itti hidhamanii 1000 hedduun bakki isaan bu'an erga dhabamee fi biyyaa baqatanii booda kan aangoo irra tursiisuu itti fakkaatee master plan jechuun gocha sanyii duguuginsaa uummata Oromoo irratti raawwachuuf karoora baafatee dhaabuu isaa amajjii 12 bara 2016 dhaaba ergamtuu isee taate OPDO keessaan wayyaaneen labsitee jirti. Itti fufuunis master plan ka'eera jechuun dabballoota isee bobbaaftee olola goyyomsaa oofuu fi ajjechaas itti fuftee jirti. Kun hundi gaaffiin abbaa biyyummaa fi bilisummaa kan uummati Oromoo irratti du'aa fi hidhamaa jiru akka bakka hin geenyeef uummata Oromoo gargar qooduuf shira hojjetame malee uummata Oromoo labsii kanaan sobanii itti fufanii master plan hojii irra oolchuuf karoora akka qaban beekamaadha. Master plan hojii irra oolchuuf baankii addunyaa, baankii Afrikaa fi mootummoota akka Chaayinaa irraa maallaqa argatanii waan jiraniif karoora kana wayyaaneen tasuma dhaabuuf hin deemtu. Waan kana ta'eef tokko lafa baadmee bineensi illee irra jiraachuu hin dandeenye falmachuuf jecha akkuma Tigiroota lubbuu uummattoota 100,000 ol itti qisaasan lafti uummata Oromoo inchiin tokko illee alatti osoo hin hafne uummata Oromoof aga deebi'utti. 2. Magaalaan Finfinnee magaalaa federaalaa ta'ee magaalaa kana babal'isuu maqaa jechuun kan master plan raggaase caffee federaalaa waan ta'eef kan kaasus caffeedhuma federaalaa ta'uu qaba. Kanaaf master plan ka'eera jechuun kan OPDO'n labsite labsii federaalaan hanga ka'utti. 3. Waggoota 25 darbaniif lafti qonnaan bultoota Oromoo irraa saamamee fi saamsifame qabeenya irra jiru waliin saframee guutummaatti qonnaan bultoota Oromoof hanga deebi'utti. 4. Bilisa ta'ee hiree isaa murteeffachuuf mirga uummati Oromoo qabu mirkaneessuuf akkasumas lafa abbaa isaanii saamicha irraa tiksuuf osoo falmanii kanneen mootummaa wayyaaneetiin ajjeefaman qaama walaba mootummaan wayyaanee keessa hin jirree fi akkaataa walaba uummatni Oromoo itti quufutti kan seeratti dhiyaatan murtii uummati Oromoo itti quufu hanga argatanitti. 5. Bilisa ta'ee hiree isaanii murteeffachuuf mirga uummata Oromoo qabu mirkaneessuuf akkasumas lafa abbaa isaanii saamicha irraa oolchuuf osoo falmanii Oromootii hidhaman atattamaan gadhiifamanii fi sababa hidhamaniif kasaaraa daldala hojii umurii fi barnoota isaanii irra ga'eef mootummaan wayyaanee haga itti gaafatamutti. 6.
mootummaan wayyaanee dhukkuboota adda addaatiin hidhamtoota Oromoo faaluu waan danda'uuf qaami walaba ta'ee fi uummati Oromoo itti quufuu kan hidhamtoota Oromoo wallaanu haga ijaaramutti. Torba shamarran Oromoo waraana wayyaaneetiin gudeedaman hedduu waan jiraniif dhukkuboota adda addaa fi ulfaa'u irraa walaba ta'uu isaanii kan ilaalu qaami walabaa haga ijaaramuu fi kanneen yakka kana shamarran Oromoo irratti raawwatan qaama walabaa fi akkaataa walabaa uummatni Oromoo itti quufutti haga seeratti dhiyaatanitti. 8 reebichi mootummaa Itoophiyaa yookiin wayyaaneen irraan gaheen kanneen qaamni hirratee fi lafeen cabe qaama walabaa biraatiin kasaaraa mootummaa wayyaaneetiin wallaanamanii gumaan kaffalamee fi kanneen yakka kana raawwatan qaama walabaa fi akkaataa walabaa uummatni Oromoo itti quufutti haga seeratti dhiyaatanitti. 9 Oromooti wayyaaneen ukkaanfamanii bakki isaan bu'an dhabame gara maatii isaaniitti deebi'anii kanneen yakka kana irratti raawwatan qaama walabaa fi akkaataa walabaa uummatni Oromoo itti quufutti haga seeratti dhiyaatanitti. 10 barattooti Oromoo mana barnootaa keessaa ari'aman mana barnootaatti deebi'anii kanneen mirga barattoota Oromoo sarban kun qaama walabaa fi akkaataa walabaa uummatni Oromoo itti quufutti haga seeratti dhiyaatanitti. 11 qabeenyaan uummata Oromoo wayyaaneedhaan saamameef caccabe dachaadhaan bakka buufamee kanneen yakka kana raawwatan qaama walabaa fi akkaataa walabaa uummatni Oromoo itti quufutti haga seeratti dhiyaatanitti. 12 lafti yookaan naannoon Waambaraa fi Raayyaa kan Oromoo irraa fuudhamee Amaaraaf Tigreef kenname gara Oromiyaatti haga deebi'utti. 13 lafti Oromoo Walloo irraa fuudhame Amaaraaf kenname Oromoof haga deebi'utti. 14 waraanni Oromoo waraana wayyaanee keessa jiru Tigroota waliin ulfina tajaajila miindaa fi carraa walqixaa haga argatutti. 15 xaa'oo fi sanyii filatamaa qotee bulaa Oromoo irratti fe'uunii fi oomisha dantaa Tigrootaa guutuu akka oomishaniif dirquun haga dhaabbatutti. 16 qotee bulaan Oromoo dafqaa fi humna isaatiin kan oomishuu hundaa bakka fedhetti yeroo fedhetti fi gatii fedhetti gurgurachuuf mirgi inni qabu hanga kabajamutti. 17 barsiisoti Oromoo Tigroota waliin ulfina tajaajilaa miindaa fi carraa walqixaa haga argatanitti. 18 barattooti Oromoo akka barattoota Tigraayitti dhiyeessii qabaa fi carraa walqixaa haga argatanitti. 9 dhaaba siyaasaa fedhaan deeggaruuf mormuu fi bilisa ta'anii yaada isaanii ibsachuuf mirgi isaan qaban dhiitamee hojjetooti Oromoo hojiirraa ari'ataman daldaltooti Oromoo hayyamni daldalaa irraa fuudhamee fi qabeenyaan isaanii saamame hojiitti haga deebi'anitti daldaltoota Oromoof hayyami daldalaa haga deebi'uufitti akkasumas kanneen qabeenyaa isaanii saamame kasaaraa isaan mudate waliin haga deebi'uufitti. 20 hojjetoota Oromoo Tigroota waliin miindaa carraa guddachuu haala hojii fi tajaajila walqixaa haga argatanitti fi miindaan dafqaa fi humna isaaniin walgitu hanga kaffalamuufitti. 21 uummati Oromoo gahummaa qabu Tigroota waliin carraa qaxaramuu walqixa haga qabaatutti fi uummati Oromoo tajaajila mana barnootaa, hospitaalaa, bishaan qulqulluu, korreentii fi kan kana fakkaatan kan Tigrootaan walqixxaatu haga argatutti. 22 seera addunyaa fi heera Impaayera Itoophiyaa qabxii 39 irratti akka tumametti mirga hiree murteeffannaa kan haga mootummaa isaanii ijaarrachuutti uummattooti qaban taajjabdummaa UN'tiin hanga hojiirra oolutti. Qabsoon fincila xumura garbummaa Oromoo itti fufa. Qeerroo bilisummaa Oromoo Finfinnee Oromiyaa. Mewaniti jiru nulala mewaniti jiru mewaniti jiru nulala mewaniti jiru mewaniti jiru nulala mewaniti jiru mewaniti jiru dubila fas dubila ve ate dubila ve malana ve
lafadamna mana nafe maltu afe dubbil lafe ate dubbil lafe mana nafe lafadamna mana nafe maltu afe dubbiya mirga kenya falmachuda fikane gafi abba biyyumma gafi lafa gafanne kana fijicha kane rati wurigamne kana fijicha kane rati wurigamne ubiya mirga kenya falmachuda fikane gafi abba biyyumma gafi lafa gafanne kana fijicha kane rati wurigamne kana fijicha kane rati wurigamne dubbil lafe ate dubbil lafe mana nafe lafadamna mana nafe maltu afe dubbil lafe ate dubbil lafe mana nafe lafadamna mana nafe maltu afe nafe rafun muramne hida luta chinne hune fidu ansodanu duruhu diganas genne la firra fur buramne hida luta chinne hune fidu ansodanu duruhu diganas genne melala mewani tijiru nulala mewani tijiru nulala mewani tijiru nulala mewani tijiru dubbil lafe ate dubbil lafe mana nafe lafadamna mana nafe maltu afe dubbil lafe ate dubbil lafe mana nafe lafadamna mana nafe maltu afe gabrumma dalle nallu dalonni kenna tuba wadanda ganne kamna gabrumma hidam bukibna gabrumma dalle nallu dalonni kenna tuba wadanda ganne kamna gabrumma hidam bukibna dubbil lafe ate dubbil lafe mana nafe lafadamna mana nafe maltu afe dubbil lafe ate dubbil lafe mana nafe lafadamna mana nafe maltu afe nafe rafun muramne hida luta chinne hune fidu ansodanu duruhu diganas genne la firra fur buramne hida luta chinne hune fidu ansodanu duruhu diganas genne
turtii keessaniif ulfaadhaa jenna. Kan har'aa kanumaan raawwannee jirra. Sagantaa itti aanutti wal agarraa nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.